kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa gojechaa oduu kan isinitti Anwar Sabaati. Waraanni bilisummaa Oromoo shiftoota manneen uummataa gubuu fi uummata ajjeesaa turte gantuu to'annoo isaa jala oolche. Waraanni bilisummaa Oromoo ergamtuu diinaa taatee warreen qabsoo Oromoo irratti gufuu ta'uun uummata Oromoo ajjeesaa manneen jireenyaa qabeenya waliin gubaa turte. Osoo isheen yakka wal fakkaataa qabeenya qonnaan bultoota barbadeessuu fi uummata Oromoo darartuu fayyaan isaanii to'annoo jala oolchuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa Oromiyaa lixaa kibbaa fi giddugaleessa lixa shaggarii fi kaaba shaggar lukkeen diinaa ari'ee baasuun uummata Oromoo waliin mari'achuun alaabaa Oromiyaa dhaabaa jira. Ammaan booda shiftoonni bilxiginnaa Oromiyaa keessatti bakka hundatti uummataa fi waraana bilisummaa Oromoon kan adabamaa deeman yoo ta'u, uummatnis mootummaa yeroo dhaabbachaa waliin wal bulchuu kan itti fufu taha. Humnootni ergamtuu PP ammaan booda bakka awwaalchaa yoo ta'e malee bakka itti uummata Oromoo dachee Oromiyaa keessatti dararaa jiraattu barri isaa dhumachuun qabsoon biyya ofii bilisa baasuu godhamu daran kan jabaatee itti fufu taheera. Uummatni Oromoos bakka gooticha irree sabaa argetti simatee waliin mari'achaas jiraachuus maddeen adda addaa irraa beekuun danda'amee jira. Oduma itti aanuun Boorana Yaabballootti barsiisaa Abiyaat Oljirraa nama jedhamu kutaa ciisichaa keessatti du'ee argame. Barsiisaa Abiyaat Oljirraa jedhama. Dhalataa Oromiyaa gama lixaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamte yoo ta'u, biiroo barnoota Oromiyaatti barsiisaa godina Booranaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Elawaayettidha. Barsiisaa Abiyaat dheengadda hagaya 7 bara 2021 teessoo bulchiinsa dheedaa Booranaa dirree kan taate magaalaa Yaabballootti hoteela Giriinii jedhamu bulee bariitu gaafa hagaya 8 bara 2021 du'ee reenfi argame. Haalli du'uu isaa akka jiraattoti magaalaa Yaabballoo dubbatanittu waan namaaf hin ifoomne kan nama dinqee nama naasisaati. Kutaa hoteelichaa keessaa kan inni qabatee bule reeffi keessatti argame keessan cufamaadha. Ganama yeroo sa'aatiin himaltoota hoteela gad dhiisanii akkuma geetten akka inni hirriibaa ka'uuf keessummaan hoteelichaa yoo balbala itti rukutu hin dubbatu ture. Haalichi bitaa kan itti gale bulchiinsi hoteelichaa eeruu poolisiif kennuun qaamoleen nageenyaa dhufanii balbalicha cabsanii manicha yoo banan barsiisan haala uffata hin baafatiniin ka kophee ofirraa qabuun diriiree du'aa isaa siree irratti argame. Waan nama dhibaati. Saanqan kutaa ciisichaa banaas hin qabu, dagaleen manaalleen cabaa hin qabdu, qaama isaa irraa bakki madaa'e qabulleen hin jirtu. Meeshaaleen qara qabanii fi any type of weapons wanni fakkaataa tokkolleen hin turre. Dhimma lubbuu barsiisaa kanaatiin wal qabatee keessummaan hoteelichaa kan to'atame yoo ta'u, reeffi barsiisaa Abiyaat Oljirraa hospitaala Yaabballootti argama. Haala yaaddessaa siyaasan biyyaalessaa gaaga'ama daangaa ce'ee fide kan keessatti lubbuu dhabuun barsiisaa kanaa tunniin waan hedduu nama shakkisiifti jedhame. Haala qabatamaa jiru garuu waan ofii amanne afaan guuttadhee dubbadhu hin qabu. Garuu ogeeyyiin fayyaa hospitaala Yaabballoolleen qorattee waan irra geette hin dhageenye jedhame. Walumaa galatti qaamni dhimmi ilaalu hundinuu qorannaa reeffaaf godhamuu qabu kamuu akka isaan qoratan waan irraa dhaqqaban gurra uummata Oromootiin gahan abdii qabna. Waaqi aadaaf dhugaa beeku haqa lubbuu barsiisaa kennaa nuuf haa baasu. Maayaa maatiif jajjabaadhaa irraa hafaan jedha. Bara lubbuun ilmaan Oromoo lubbuu xuuxillee hanqattee kan keessa Waaqi nu hin baasinaa. Isaan jiraattonni magaalaa Yaabballoo namni haala kana quba qabdan keessan naadhaamaa jechuun ergaa dabarfatan jiraattonni Yaabballoo. Ajajaan humna addaa Oromiyaa du'uun beekame. Ajajaan humna addaa Oromiyaa Komaandar Indaalee Qumaalchaw du'uun beekame. Komaandar Indaalee Qumaalchaw sirni awwaalcha isaa har'a hagaya 9 bara 2021 awwaalcha isaa Bataskaana Sillaasee 4 kiiloo gaggeeffamee jira. Komaandar Indaaleen waggaa tokko dura gaafa aggaammii Jawaar Mohaammed irratti yaalame sana isa kan bilbilaan eegdota Jawaariin ba'aa deemaa jedhee ajaja kennaa ture.
osoo tokkoof du'a yaadduu kunoo amma addunyaa irraa deemee jira. Diinni ilmaan hiyyeessaa yoomuu bakka yaadde hin ejjattu. Naannoo Affaar godina Afur Faantii Raasuu keessatti haleellaa meeshaa waraanaa cimaa raawwateen namoonni hedduun lubbuu dhabuu fi kaan miidhamuu qondaalonni naannichaa fi maddeen hospitaalaa BBC'tti himan. Hoogganaan koomishinii naannichaa obbo Ahmed Haalooyitaa BBC'f akka himanitti kanneen lolaan buqqa'an irratti haleellaa kan banan finciltoonni TPLF'dha jechuun lammiileen nagaa miidhamuu himan. Daariktera olaanaan UNICEF Henrietta Foren ibsa baasteen haleellaa Affaaritti buqqaatota buufata fayyaa fi manneen barnootaa keessa jiran irratti raawwate ijoollee 100 ol waliigala namoota 200 galaafate balaaleffatte. Kanneen haleellaa kanaan miidhaman hospitaala Duubtii geeffamuun isaanii gabaafamee jira. Obbo Ahmed waa'ee haleellaa kanaa jimaata darbe dhagahuu himan. Haleellaa raawwateen namoota meeqa irratti miidhaan akka dhaqqabe kan gaafataman obbo Ahmed dubartoota fi daa'imman hedduudha jechuun ala lakkoofsa hin ibsine. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Muhammad Yusuf daa'immanii fi dubartoota 40 ol haleellaan irratti dhaqqabee wallaansaaf gara hospitaalichaa dhufuu BBC'f himanii jiru. Daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata. Oduun maddeen alaarraa arganne akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Oduu biyya alaatiin Naajeeriyaatti qondaalli bulchiinsa mootummaa hidhattootaan manaa butaman. Giddugala Naajeeriyaatti qondaalli olaanaan bulchiinsa mootummaa Niijer garee hidhattootaan butamuu mootummaan beeksise. Muhammad Sani Indiris koomishinarri odeeffannoo mootummaa Niijer garee hidhattootaan mana isaaniitii butamuun himame. Akka ibsi mootummaa himetti qondaalli mootummaa kun wiixata naannoo sa'aatii 7tti mana isaaniitii garee hidhattootaatiin butaman. Ejensiiwwan tika barbaacha qondaala kanaatiif opereeshinii geggeessaa jiraachuu isaanii dhagahame. Taateen kunis erga maatiin afyaa'ii paarlaamaa bulchiinsa ollaa kan taate Zaanfaaraa keessatti butamanii torban osoo hin guutiin mudate jedhame. Naajeeriyaa keessatti karaa kaaba biyyattii keessatti namoonni fi barattoonni irra deddeebiin hidhattootaan butamuun gabaafamaa ture. Ministeeronni dhimma alaa Keeniyaa fi Soomaaliyaa wal ta'uuf walii galan. Keeniyaa fi Soomaaliyaan walitti dhufeenya waggoota dheeraaf jidduu isaanii gaarii hin turre dhiisuun dippiloomasii daldalaa fi biyyoota lamaan gidduu jiru fooyyessuuf wal ta'uuf walii galan. Waliigalteen kunis kan taasifame erga sanbatan irraa ministeeronni dhimma alaa biyyoota lamaanii Moqdishoo keessatti walgahii taasifataniin booda. Ibsi ministeerota dhimma alaa lamaaniin bahe akka jedhettis dhiheenyatti dhimmoota dantaalee biyyoota lamaanii ta'an irratti mari'achuuf walgahii waloo taasifachuuf walii galanii jiru. Dhimmoonni irratti mari'ataman keessa walitti dhufeenya dippiloomasii daldala barnootaa qonnaa ittisaa fi nageenya akkasumas turizimiin kanneen muraasa jedhame. Akkasumas ambaasaaddoroonni biyyoota lamaanis gara Moqdishoo fi Naayiroobiitti akka deebi'an taasifamulleen ministeeronni simatamaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Mohammad Abdullah Farmaajoo Mohammad ministeera dhimma alaa Keeniyaatiin wal arguuf waan irratti dalagametti gammaduu fi nageenyaa fi ollummaa gaarii cimsuuf akka hojjetan kutannoo isaanii ibsan. Waggoota dhihoo asitti Moqdishoon Keeniyaan dhimmi keessoo kiyyaa keessa seenti jechuun himachuu hordofee akkasumas wal dhabdee daangaa galaan Indiyaa qabaniin wal qabatee walitti dhufeenyi biyyoota lamaan gidduu rakkoo uummatee ture. Maddi gabaasa kanaa BBC. Eegaa hordoftoota keenya oduu biyya keessaa fa'alaa kan qabatee simbiraan gahaa ture. Ana Aliyaasanii fi Umar Sabaatii gama kutaa teeknikaatiin Muhee Callaa nu faana ture. Haga guyyaa borootti walitti deebinutti nagaan tura.